Do it alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Let's start. Intentionally. Intentionally. This means that itti yaaduutiin akkasumaan akka diigataa yookiis immoo dingata akka tasaa wanta tokko wanna ta'e osoo hin taane purposefully itti yaadee yoo namtoon godhe itti yaaduutiin godhe abaluun ni jenna. So intentionally kan jedhu kana fayyadamne sentensii keenya construct gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he did it intentionally. He did it intentionally. He did it intentionally. Yeroo jennu Ekaleen yookiin Mr. X or Miss Y itti yaadeeti kana raawwate. Itti yaadeeti kana raawwate malee akka dingataa godhe miti jechuu barbaanne maal jenna? He did it intentionally. Intentionally barbeedu kana fayyadamne maal jenna? He did it intentionally. He did it intentionally. Itti yaadeeti raawwate. Itti yaadeeti kana hojjete jechuu barbaanne akka kana jenna jechuudha. Have you done intentionally? Have you done intentionally? Have you done intentionally? Itti yaadeeti kana raawwatte moo akka dingataa raawwatte? Kana itti yaadeeti kana goote moo akka dingataa goote ni jenna. So akka kana jechuudha afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Have you done intentionally? Have you done intentionally? Have you done intentionally? Jechuu dandeenya jechuudha. Akka dingataa goote moo itti yaaddee raawwatte jechuu barbaan akkana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan purposely. 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 Kunis sanuma wajjin kan wal fakkaatudha. Kaayyoodhaan karoorfatameeti ta'e malee kunis akka dingataa miti jechuudha. Akka tasaa yookiin akka dingataa waan ta'etu hin taane purposely itti yaadeeti karooraan kaayyootiin wanta ta'e tokkodha jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin kaayyoodhaan yookiin karooraan hojjetame jechuu barbaan purposely. Purposely. Purposely jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he chose it purposely. He chose it purposely. Akka dingataa filatte moo itti yaadde filatte? Itti yaadeeti kaayyoodhaan karooraan filate jechuu barbaanne he chose it purposely. Mr. X chose it purposely or Miss Y chose it purposely. Inni yookiis isheen itti yaaddee filatte jechuu barbaanne he chose it purposely or she chose it purposely jechuu dandeenya jechuudha. Purposely kan jedhu kana fayyadamne akka kanaatti sentensii keenya construct godhachuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin itti yaaddee filatte. Itti yaaddee filatte. Itti yaaddeeti filatte moo akka dingataa filatte jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessaan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Oral English, your perfect choice. Please don't forget to subscribe, like and share this channel. Thank you for being the community of this Oral English. Urgent. Good. Urgent jechuun immoo atattamaan ariitiitiin jechuudha yookiis immoo waan ariitiitiin yookiis immoo atattamaa urgent. This is urgent issue. This is an urgent task. Kanaaf kan kana fakkaatan yeroo garaagaraa jenna. So atattamaan jechuu barbaanne urgent jechuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf I received an urgent task. I received an urgent task. Ani hojii atattamaa dalagaa atattamaa tokko yookiis immoo dalagaa ariifachaa tokko fudhadheen jira yookiis immoo qabadheen jira jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? I received an urgent task. I received an urgent task. Asumatti immoo inni dalagaa ariifachiisaa qabatee jira jechuu barbaanne maal jenna? Can you try it? Can you try it? Good. He received an urgent task. He received an urgent task jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo ishuun kun yookiis immoo wanti kun waan hatattamaati hoo waan hatattamaati jennee
afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu yoo barbaanne maal akka jennu afaan Ingiliffaatiin deebii keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Deebii keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Good. Good. Akkuma kanas immoo afaan Ingiliffaatiin isaan itti yaadanii hojjetanii. Isaan itti yaadanii hojjetanii. Itti yaadaniiti akka diingataa osoo hin taane wanta kana itti yaadaniitti hojjetanii jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Don't forget to try it. Don't forget to try it redundantly. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Ni jenna. Kana jechuun mee haa ta'u. Actually speakeriin kun namni kana dubbachaa jiru kun totaalii itti hin amanne waan sanatti. Garuu mee haa ta'u. Let it be. Mee haa ta'u. Mee haa ta'u jechuun let it be jennaa jechuudha afaan Ingiliffaatiin tutti namaniin akkasumatti mee haa ta'u. Mee haa ta'u jechuu barbaad let it be. Let it be jechuu dandeenyaa jechuudha. You deserve it. You deserve it. You deserve it. He deserve it. She deserve it. I deserve it. Kanaafan kana fakkaatan yeroo hedduu ni jenna. Kun siif mala naaf ta'a siif ta'a isa jennudha jechuudha. Fakkeenyaaf you deserve it jechuun siif mala. Namni ta'e wayii waan ta'e achievement tokko gaafa ga'u congratulations. You deserve it. Congratulations. She deserve it. Congratulations. I deserve it. Kan kana wantoota akkas akkasii baay'inaan ni jenna. So he deserve it or she deserve it kan jennu kun in ta'aaf nu bara jechuudha. It's okay. It's okay. It is okay. It is okay. Gaariidha haa ta'u. Haa ta'u gaariidha jechuu barbaanne akkuma silaa let it be sana bifa kanaatiin it's okay. It's okay. Kunis yeroodhaa gara yerootti baay'inaan ni fayyadamna. So gaariidha haa ta'u mee haa ta'u jechuu barbaanne it's okay. It's okay jechuu dandeenyaa jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu garuu mee haa ta'u. Wanna ati jette kun yookiis wanta audiensiin keenya kun jechaa jiru yookiis immoo inni nuyi ifaan haasa'aa jirru kun jechaa jiru totaalii itti amannee garuu natti hin fakkaatu haa ta'u jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Akkuma kanas immoo dhimmichi ariifachiisaadhaayi. Dhimmichi ariifachiisaadhaa. Dhimmichi ariifachiisaadhaa jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin dhimmichi ariifachiisaadhaa jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Kabiraan immoo jechoota guyyaadhaa gara guyyaatti baay'inaan fayyadamnu keessaa really dhugaadhaayi. Dhuguma haasaa jirtaa moo are you joking? Are you joking? Nqoossaayi. Kanaaf kana fakkaatan ni jenna. Kana keessaa dhugaadhaa dhugaama. Dhuguma kee jechaa jirtaa jechuu barbaanne maal jenna? Really? Really? Are you serious? Are you serious? Really? Are you serious? Jechuu dandeenya jechuudha. Sanuma really jechuu dandeenya. Are you serious? Jechuudha. Dhugaamu. Wantichi dhuguma jechuu dandeenya. Inni kabiraan immoo accidentally. Accidentally. Accidentally jechuun purposely yookiis immoo intentionally akkasa silaa osoo hin taane akka diingata akka tasaa jechuudha. Accidentally. Accidentally. Accidentally akkas ta'e. Fakkeenyaaf ani itti yaannee garuu akka diingataa kana ta'e jechuu barbaanne kana fayyadamne accidentally ka jedhu kana fayyadamne egaa keenya dabarfachuu dandeenya jechuudha. Good. Let's see example. It's done accidentally. It's done accidentally. Akka tasaatti ta'e. Akka tasaatti
malee itti yaadeen miti wanti kuni jechuu barbaanne is done accidentally. Is done accidentally jechuu dandeenya jechuudha. Accidentally is done accidentally jechuu dandeenya jechuudha. Is done accidentally. Good. Akka tasaattiin dhufe jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu isin immoo deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Itti yaadeen osoo hin taane akka tasaattiin dingata dhufe jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a.